Okey. Amma ka wanda baay'ee natti maa jirta. Qabsoon kun mallattoo adda addaa qaba. Amma hoggaanis argu wayaan keellee wanda baay'ee ibsa. Maali amma wayaan kun tan agarsiisu kootiin shamiziin karabaanni kunillee maalidha? Kana ani yeroo baay'ee yeroo ni waan tokko hojjechuuf jedhu karooraan lafa kaawwadhaa sirbas baaseen lafa kaa'ee tureetan itti fayyadama. Amma qaama korra kan jedhu huccuun uffataa jiru kun huccuu abbaa gadaati. Gurraacha, diimaa, adii qofa wajjin adiidha miti alaabaa abbaa gadaa sirrii agarsiisaa jiru. Kana karoora baafadhee baasee bitee lafa kaa'een yeroo itti fayyadamuun qabaafan lafa kaa'ee akka carraan har'a kana uffadhee baheen kana wala garee jechuudha. Kun baay'ee nama dinqisiisa. Mee amma gara duubattan isin deebisame. Naqqamtee irraa Finfinnee deemtanii achitti illee hoggaa lama taatanii hidhamtaniirtu abbaa keessan illee dhabdaniirtu maqaa keessan illee jijjiirameera. Amma Finfinnee geechan. Finfinneetti maaltu ta'e yeroo san amma Finfinnee kanaaf yeroo sanii fi ammadha. Namni illee akka yeroo kanaa hin baay'anne maaltu ta'a amma akka hin dhokattan immoo wallisaatti fuftan immoo maalidha mee akkami nama daawwatuuf mee odoo haalli itti biyyaa ba'e baqachuu waan jedhe dirqamni dhokachaa mul'achaa jiraachuu sirra jedhu maaliif warri ati baqattee baate sun Finfinnees ni jiru si hordofuu ni danda'u kanaanan biyyaa ba'e mana namaan jiraataa ture mana namaan dhokadhee bulaa ture maaliif haalaan waan nu hordofaa turanii fi sirbootan sirbus immoo waanuma akkasii waan nama hordofsiisudha. Kanaafanii Finfinneetti haalli jireenyaa koo hin jijjiirame gara baqachuu dhokachuu mul'achuutti qabsoo na tarkaanfachiisee jechuudha. Kanatti an seena. Yaa egaa amma biyyuma kee keessanitti biyyuma keenya keessatti dhokachuu mul'achuu jira jechuudha. Afaan hoo akkam tureyyuu amma yeroo san maal fakkaata Finfinneen kun akkam isin simmate mee hoggaa deemtan maal isinirra ga'e? Warri na simatanii Oromootumaa isaan biran ture garuu afaan Oromoo kan haasa'amu naannoo yuunivarsiitii mana barumsaa tokkotti malee haasa'amu namni sodaatan beekusi maayin Oromoo nu jedhee kan si gaafatu irratti yoo waa'ee Oromoo haasofte eessaa fidde jedhee kan si gaafatu jira yeroo sana baay'ee rakkisaadha nama qubaan lakkaa'amutu qabsaa'aa ture jechuudha. Nama qubaan lakkaa'amutu qabsaa'aa ture walitti himaa ture wal quba wal qaba ture isa quba wal qabaachuu keessa immoo kan keessaa hidhamutu caala nama rakkisaadha baay'ee rakkisaa ture yeroo sana yeroo dhuunfaadhaan qabsaa'an malee yeroo gamtaan qabsaa'an miti akkasitti. Amma ka Finfinnee dhuftanii hin dhokattanii fira biras hin jirtu garam deemtarree amma gara aartii deemtanii moo akkamitti illee hojjechaa jiraattanii iyyuu? Egaa haala Finfinnee yeroo dhufu booddee egaa rakkinatu jira miti egaa haalli jireenyaa rakkina waan qabuufi gara aartii warra nama qaxaru mootummaa kana biratti beeksisi baanaan haqee dorgomee jechuudha. Haqee dorgomee nama baay'ee keessa nama 300 ol keessaa tokko fa'aa bahee hin darbee jechuudha. Dorgomee eegiddi qacaramutu sirra jira qacaramtee yoo teesse malee mootummaa keessa dhokattee akkasumatti biliqitee teessuun immoo haalli isaa ulfaata. Kan akkasittan ture jechuudha. Okay, amma qaxaramtanii galtanii isin Wallagga irraa dhuftanii afaan Oromoo dandeechuu hin dubbattuu tan itti qaxaramtan immoo tan afaan Oromoo hin feene fedhii tan hin qabnedha. Akkam tureeyyu wal simattan immoo maal inni wallaasuu guddaadha akkam tureeyyu? An afaan Oromoo akkan sirbuuf na qaxaran afaan Oromoo maqaadhaaf jechuudha akka tachi teessuu fi akkan afaan Oromoo sirbuuf na qaxaranii takka turanii immoo waan adda addaa godhii waan akkasii godhii siin jechuun danda'ani garuu wanni qabu manni mootummaa sana keessa dhokachuu irraa kan hafe qobaatti baanaan rakkisaadha. Achi kan mootummaa sana keessas rakkoo adda addaa jira. Dhiphaa ilaa warra dhiphoodhaa siin jedhu ilaa warra maaliitii siin jedhu waan adda addaa siin jedhu kana obsee dhuman ciccinaan keessa bahee jechuudha. Egaa kun amma hacuuccaa eenyummaadhaan hin jira. Kaffaltiidhaan hoo akkamii kaffaltiidhaan warra kaaniin olii moo gadi moo innis karaa ikoonoomii kanas namni keenya baay'ee kana cuucamu isa tokkodha akkam ture inni hoo yeroo yeroodhaan guddina argattu iyyuu moo wanna sirbitan kanarree irraa argattu moo akkam ture? Ani gaama qulqulluu Oromoo waan ta'eef haati koo abbaan koo Oromoo waan ta'eef kana qoratanii hundumaa waan beekanii waa'ee guddinaa achi keessatti mindaa guddisuu afaan Oromoo sirbaan jiru.
yoo warra afaan beeku amma warri qomoo alagaa ta'anii afaan oromoo beeka warri sirbanii fi warra kaanii wajjin dabaluuf afaan oromoo keessatti sirbita taanaan garuu guddina hin qabu. Guddinni tokkittiin hin jiru akkasumatti rakkadhee baay'ee keessa dabarsee jechuudha. Okay, kuni nama ajaa'iba. Amma maal sirbitan mee jalqaba galtanii achitti sirbitanii sirba qabsoo kana sirbitan maalidha? Sirbi keessan akkuma jiru qabsoodha. Maalirraa jalqabdan? Sirba aadaa sirbi jedhanii waan rakkisanii fi angeerarsaaf sirba walitti dabalee sirba. Sirba sana immoo hin beekan isaan sirban geerarsu sirbin geerarsu geerarsa haalaan cimaadha. Isan sirba aadaa tokko walitti dabaleeni waltajjii irratti sirbu. Waltajjii irratti immoo yeroo ati qophooftee sirbuuf jettu yeroo ati sirbine jira yeroo isaan haqan pirogiraamii keessa sagantaa kee naqu yeroo baay'ee nama gizootii taa'u nama hidhamee taa'udha malee nama aartii sana guddisuu miti akka aartiin sun guddisa sin barbaada. Kanatti hin jiru. Egaa amma kunis acuuccaa tokkodha. Amma yeroo tokko aartii kana keessatti ani amma waggaan laalu biyya alaa ba'uun hin jira naannoo adda addaatti deemanii illee sirbanii fakkeenyaaf akka naannoo militarii fa'aa kanatti illee sirbanii yookaan immoo biyya alaas deemuu jira. Wanni akkasiillee carraa argattaniirtu hoo argattanillee waa'ee ikoonoomii kanarratti wanna isin barbaachisu fudhattanii galtu moo isinirraa fudhatu? Waa'een biyya alaa deemu Oromoo taanaan carraa sana hin argattu. Biyya alaa dhaqee mun badatiin jedhu. Kanaaf nama afaan Oromoo hin ta'in afaan Oromoo beekutu filamee sirba malee namni Oromoo ta'e biyya alaatti maqaa sanaatiin bahee biyya alaatti dhaqee biyya faranjii dhaqee hojjetee dalagatee deebi'u takkaa hin jiru. Hin danda'u jechuudha. Hin danda'amu. Wannoo kana hoo amma fakkeenyaaf yeroo dargii kanas yoggaa laallu ani amma televezyiidhaanis yoggaa laalu bakka tokko sirba deemamee kennaan hin kennamaa maaliin jedhama. Wanni akkasii kanaa moggaa sii kennamee dhoowwamte yookaan sirraa fudhatame hin jiraa? Naannoo militarii sirbuu dhaqeen ture yeroo tokko Asmara sirbeen kan badhaasa olaanaa argatu. Maal jedhaa gurbaan kun maal sirbaa jira amma jedhan itti ga'an. Wattaaddarri gaafa dachi bahee geeraru kilaashii asii ol baasee dhukaasa horii guddaan itti argata ture. Garuu horii sana gaafa guyyaa lamaan tokko sirbinee jennu badhaasi kun biyyaaf galuu ture jira. Kanaaf naataa gara xirriiboo baal jedhu wanta kanaaf galuu ture jedhanii fuuldura uummataa dhaabbaddee waan arganne hundumaa of keessaa facaasnee lafa keenyee lulluuqqannee gallaa jechuudha. Kuni kaatan namni madarakii irratti baatanii isinii kenne isinirraa fudhatu jechuudha. Hin fudhatu. Inni kuni amma bakka hojjettan kanarratti illee dabalata mindaallee odoon qabaatiin uummanni illee tan isinii sii kenne illee fudhatu jechuudha. Oromoo waan taateef. Bakka miidhaadhuma sirraan ga'uudha. Mee amma egaa yeroo dargii kanas sirbaa turteerta. Mangistuu wajjin yeroo carraa wal agartee jira. Mangistuu wajjin attamitti wal argee wanni dhuma televezyiinuma irratti hin beeka malee ani mangistuu badaa argee hin beeku. Garuu gaaf tokko akka carraa ta'ee roobee gobbaan jedhamu hoteela tokkotu baaleetti dhaabbatee jira. Maanni giruuppii wajjin sirbu sun akka dhaqee agarsiisa godhu jedhanii nu waaman. Yeroo sana dhaqeen mangistuu jalqaba fuula arge gaafa sana galgalaan dhufee seenaan isaa baay'ee dheeraadha gabaan sitti musuma gabaabaa tokkoon sitti maa. Amma sirbii lama sirbamee sadaffaa irratti dabaree ture qophaa'inaan jedhanii wayyaa aadaa fadden seene sirbuutti hin ga'e. Gaafa sirbuutti ka'u sirba koo sirbee fixee yeroo hin jedhu namicha tokko Fisaa Gadaa jedhama pirootokoolii isaati isa waamee sirba gurbaa kanaa dabalaa jedhe mangistuu. Wanta amrii mootiin tokko kan hin jenne isa sirbee utuun sirbaa jiru warri muuziqaadhaan na booddeedha baay'ee rifataniiru. Siyaasa sirbaa jira gurbi kun nu ficcisiise garatti baanuu hin qabnu jedhanii ammas namicha waamee sadaffaa sirbisiisaa gaafa sadaffaa sirbamu mangistuun saansurii godhaa jira bannee jira warri muuziqaadha. Ani mbachu balaaleen nan beekaa ittan kolfee gaafa sirba koo bitu namichi sun kan nama ajaa'ibu taankii jedheeti lafa beergoo bulu dhaqee achuma keessa hoteelli lafti inni bulu achi ol galee sirbisa achuma irratti dhaabbatee namichi Fisaa Gadaa jedhamu suni baay'ee sitti gammadaniiru dhiqaman barii jabaadhu naan jedhee dhufee na galateeffate jechuudha. Warri na duukaa jiru hundumtuu rifate jechuudha. Mangistuun afaan hin danda'u moo wanna jettan hin beeku moo akkasumas sagaluma keessa hin jaalate? Mangistuun kun naannoo Hararitti baay'ee ture. Naannoo Harar baay'ee waan tureef afaan Oromoo sirriitti beekaadhaan maal egaa? Waan baay'eetu jira. Inuma beeka afaan Oromoo inuma dubbata.
Mee amma egaa jiruun ka qabsoo qofa miti jireenyas godhachuun hin jira. Ijoollee qabdaa haadha manaas hin qabdaa. Akkamitti haadha manaa keessa wal agartanii haati manaa keessan illee eenyudha? Haadha manaa koo wajjin akkatti wal agarre ani biyyaa yeroon baqadhee dhufee Finfinnee keessa baay'een ture. Isa booddee haala chaartarii jedhamu 1991tu dhufe. Achi keessatti yeroo baqataa yeroo baqachuun jiru sana isheenis baqattee dhufte nama kaayyoo turte isheenis waa'ee qabsoo kanatti baay'ee cimtuudha. Ishee wajjin akka carraa bakka tokkotti wal agarre. Kaayyoon keenyas tokko isheenis Oromoodha. Baay'ee itti gammadanii akkasumaan qabsoo keenya finiinsaa walumatti wal bira jiraanne jechuudha. Egaa oduun dhagaye tokko haati manaa keellee qabsaa turtee jedhanii tan wal agartanillee bakkuma qabsoo kanatti han jedhamu oduun dhagaye ammam suni dhugaadha. Dirree Maccaaftuu Lamaatti wal agarree gaafa Maccaaftuu Lama baatii tokkotti hin sirbina achitti wal agarree gaafa booddee ijatu walitti nama fide miti gaafa booddee ijis walitti nu fide kaayyoonis walitti nu fide baay'ee ni jaalladhe bakka nama sii taatee si wajjin duutuudha isheen nama abdiin kutanneetu. Ijoollee meeqa qabdaree? Ijoollee 3 qaban. Akkam ijoolleen kee amma maalirra jiru? Mana barumsaa jiru moo guddataniiru moo mataa isaanii danda'anii moo? Mana barumsaa jiru ijoolleen koo amma isheen guddoon ishee hangafi aannolee jedhamti. Aannolee kun aannolee lafa harma muraa maqaa sanaatiin baase. Isheen itti aantu immoo Waaqumee jedhamti. Inni itti aanu immoo Muudamaa Zarihuun jedhama. Maqaa hiikaa qaba calluma jedhee maqaan baasanii akkasitti jiru isaan mukkeetti mana barumsaa jiru. Yaa egaa amma waan gaarii ijoolleen kun amma akkan hubadhetti xixiqqoodha jechuudha. Akkamitti jiraatullee ati amma biyya baqaa jirta? Akkamitti jiraatu? Maali mana qabdamoo tan qabeenya ittiin jiraatu jiramoo maal akkami nama ani amma yeroo tokko gaayyaadhu na dinqisiisa maa akkamire? Ani akkamitti jiraataa ture baay'ee nama ajaa'ibsiisa maaliif seete akka namaa mootummaatti si keessa waan tokko godhu hin barbaanne sabi koo immoo tokkoffaa rabbiin na gargaara lammata immoo sabi koo baay'ee nu gargaaraa ture sabi Oromoo kun biyyatti baay'ee nu gargaaraa ture akkasumatti haala baqaarra waan jirruu fi mana tokko fakkeenyaaf har'a kireeffannee oo galle gaafa ji'a lamaafaa yeroo hin baanu jira nurratti baranii jennaan warra akkasiitti nuun jedhu akkasitti baana ijoolleen kun ammarraayyuu taanaan akkamatti rakkatanii jiraatu jechuudha uummatumatu gargaara. Kanaafuu amma mana kiraayii keessa jiraatu jechuudha. Mana kiraayii keessa mana bitachuun maan dandeessu nama kakoo ta'ee mana bitachuun lafa argachuun hin danda'amu. Kanaafii manuma kiraayii keessa jechuudha. Galiinoo maaltu jira amma namumatu gargaaramoo? Namumatu gargaara malee galii maalii jira biyya alaa kana samba badaa jiru dalagaan hin jiru. Dalagaan waan hin jirreefi waan an argadhu yeroo tokko waan an godhuuftu jira kanaachi akkuma Waaqayyoo bakka sabaa sanatti jiraataa jiru qabsoolumatti jiru jechuun dandeessu. Mana kiraayii keessa jira. Garuu ka amma yeroo baay'ee waggaa laallu warri mootummaarra jiran kun Oromoo kana tan itti hacuucan tokko ikoonomiidha. Namootuma akka kee kan ammoo tan gara isaanitti fudhatanu manan sii kennaa lafan sii kennaa qarshiin sii kenna jedhanii yonnoo godhu. Han akkasii kun sirra gaheera qabsoo kanarraas adda si baasuudhaaf. Inni yeroo baay'ee na mudate yeroo baay'ee na gaafatu yeroo baay'ee na gaafatu ani yeroo baay'ee harka kennee takkaa wanta sana godhee hin beeku. Akkuma ilaalcha isaatti godha abbaan inni akka mataa isaatti godha ani garuu takkaayyuu godhee harka kennee rakkadhe jedhee godhee hin beeku. Garuu gaaffii adda addaa baay'ee na gaafatan. Kun tan nama ajaa'ibudha. Maaliif akkasitti cittanii? Namni kaan qarshiidhaan tan of gatee deemuun jira tan nama kennu hin jira. Isin amma ijoollummaatti abbaa dhabdanii akkuma amma natti himtan immoo qarshiillee tan namni isinii kennillee isinirraa fudhatamaa guddinni hin jiru Finfinnee keessatti illee dhokattanii jiraattu ammallee biyya baqaa kana keessa jirtu ijoolleen keellee harka namaa jiru maaliif akkasitti ciccitteen? Ati karaa amma nama jaamaa tokko qabattee ulee yeroo harkiftee uleedhaan deemtu si abdatee si duukaa deema miti ulee sana jalaa fuutee gaafa batte hin gantee jechuudha namicha sana alatti gattee jechuudha. Karaan qabsoo kana karaan bilisummaa kana kaayyoon kana jennee itti agarsiifne keessaa hudduuba deebi'ee yeroon saba sana gurguree
waatti argadhu hawwii tokko sin qabu yaadees hin beeku. An kan na ciccisiise waa'ee saba sanaati malee waa'ee jireenya kootii takkaa'uu yaadee hin beeku. Rakkinni koo kana. Kuni nama baay'ee kan ajaa'ibudha. Mee uummata Oromoodhaaf maal yaada dabarsita waa'ee kanarratti kan dhufuuf illee kan darbeef illee ammallee kan ta'u akkamitti amma waan darbe darbeera waan darbe sana deebinee haasa'uun yeroo isaa miti. Garuu uummati Oromoo amma bakka guddaarra bakka gaariirra gahee waan jiru qabsoon uummata biratti biyyatti waan galee jiru qabsoo isaa kana jabeessee akka hundi duubatti hin deebine qabachuutu irra jira. Jabaachuutu irra jira. Bakka yaade sana gahuutu irra jira. Kanaaf ijoolleen isaa immoo Oromoon ijoolleen isaa baay'ee wareegamaniiru baay'ee wareegamatti kaffalaa waan jiraniif galanni isaanii bilisummaadha garuu qabsoo kana ciniinnatee itti fufuutu irra jira. Ani waan akkasiin dhaamsa dhaamaaf jechuudha. Galatoomii egaa kanan biraa qabsoo kana keessa akkan argetti amma namni lubbuu dhabee hin jira ijoollee isaa tan dhabee hin jira maatii isaa tan dhabee hin jira. Qabsoo kana keessatti immoo jiraatee tan itti gammachuu argatee hin jira. Ammallee akkuma ibsite kana jijjiirama kanallee hin jira. Qabsoo kanarraa amma wanni dhabde agarreerraa maaltu argatte amma? Ani bu'aan argadde hamma umuriin koo Waaqayyoon galatu as gaheera. Wantiin argadde bu'aa saba koo fidee asiin gahuun naaf bu'aa guddaadha. Takkaayyuu waa'ee kootii fi waa'ee bu'aa argachuu yaadeen beeku. Utuun bu'aa argachuu barbaade intarneetii fi baay'eetu jira. Garuu kanan itti gammade amman waan facaafne sana biqilee bishaatee asheetee bishaatee sadarkaa kana gahee sadarkaa olaanaarra waan gahee jiruuf an dhabes jiraadhes dhabame san si'achi bakka kanatti gammadaa jechuudha. Gammachuu guddaan kana jechuudha.